Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabajamtoota majlisul aalaa, kabajamtoota dura bu'oota bulchiinsa magaalaa teenyaa kan sababa nuuf taatan jaarmee diin keenyaa, kabajamtoota horee ijaarsa majlisa keenyaa, kabajamtoota haadha abbaa keenya, kabajamtoota keessummoota keenya, kabajamtoota barattoota keenya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Janna hundi keenya salaamtaan jalqabnaa dura qobbii teenyaa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Majlisa jaarrachuu farra waliin dhuftan kan fagoo falaalaa. Waa toltee hireen teessanii, waa tolee carraan keessanii. Ashkurulillah. Alhamdulillahi waa hedduu nuuf taate. La ilaha illallah nuji fassaramte. Qalimaan takkitti nama walii yaafte. Gargaarsuma keetiin obsaan injifatte. Mana nuuf galchite arra diin islaamaa galanni keetuma. Namuu haa yaadannu waan keessa dabarre. Ganna roobaa cinqii rakkoo hedduu garree. Bonammoo aduudhaan dheebutti sabbarree. Meeqaatana harkee diinirraachi goree. Rakkoo teenya namuu if keessa gungumaa furmaanni maalumaa. Sheeyni keenya rakkoo taan obsuu dadhabee. Bara dhufaa dabraa daawwadha lallabee. Diin biyya gadhaabuuf nama waliin qabee. Madda raashiidhaa barsiisuu jalqabee. Rabbiin fadlii isaatiin nuuf arjoomuuf deemaa milkii ganda lamaa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Majlisa jaarrachuu farra waliin dhuftan kan fagoo falaalaa. Waa toltee hireen teessanii, waa tolee carraan keessanii. Ashkurulillah. Sheekha keenya rabbiin eegas qubsiise. Diin babal'isuudhaaf mudhiisaa jabeesse. Biqila diin islaam bakalee guddise. Rakkoo bara hedduu isaanitti obse. Keessoota isaa eebbisuudhaaf deemaa hiree wal faanumaa. Keessummaa kabajaa kaasin nu argamtan. Afeerraa diin islaam jaalattanii dhuftan. Gammachuu majlisaa kaasin nu argamtan. Qabeenya halaal kaadiiniin kaddamtan. Arkachuu maabteessan milkii ganda lamaa abshir jaahumaa. Dargaggoof shamarran yaa firii qacalee. Rabbi sin haa kaayuu bootaa sin hin malee. Rabbi sin haa godhuu jeenaa fi hayyullee. Afeerraa teessaniif dhufne kulli namaa kan gamanaa gamaa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Majlisa jaarrachuu farra waliin dhuftan kan fagoo falaalaa. Waa toltee hireen teessanii, waa tolee carraan keessanii. Ashkurulillah. Kabajaaf darajaan isinaa ol fuudhu. Ilma abbaa caaluu rabbi sinaa godhu. Hidhannoo islaamaa akkaan si laalladhu. Rabbiin sinaa godhu irra caalaa namaa. Qeebala rabbumaa, qeebala rabbumaa. Urjii lafa keessaa ulamaa islaamaa. Diinumaaf yaaddoytan galgalaa ganamaa. Beekaan lafa guutee kan baratu eenyumaa. Saaniyoo ilmoo didee dirqiidhaan elmamaa. Ilmoo yoo dhuguu diddee furmaanni si maalumaa.
Bakirraa jalqabu barnoonni amantii hannabiin adeessee hadiisa keessatti cimsaa jabeeffadhaa itti jabaadhaati jee hadhaammatee muslima hundatti majlisni keenya kun fakkeenya isaati atummaan nuuf jaarii yaa rabbi yaa mootii. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Majlisa jaarrachuuf warra waliin dhuftan kan fagoo falaalaa. Waa toltee hireen keessanii waa tolee carraan keessanii ashkurullah. Majlisa jaarrachuuf namuu lafa qee dhiiraa fi dubartiin gammadee roora'ee wallaala mancaasuuf namuu lafa qee ijoolleef shamarran dargaggoon gurmaa'ee hawwiidhaan guutamee barnootaaf qophaa'ee. Sheekh Jamaal Abdullah yaa madda beekumsaa amantii diriirsuuf maaltu si daangeessa gannaa bonan jettu qabbanaa fi caamsaa ilmi adda addaa isinit tamsaasa dagaagii jiraadhu tanaas si boonsisa. Baay'ee sin jaalannaa ulamaa teenya majlisa nuuf jaaruun kun gammachuu teenya galata argadhaa haadha abbaan keenya sababa teessaniin akka walit dhufan baraayyoonni keenya diin islaam bartanii borukka barsiiftan tana kaayyoon teenya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Majlisa jaarrachuuf warra waliin dhuftan kan fagoo falaalaa. Waa toltee hireen keessanii waa tolee carraan keessanii ashkurullah. Majlisa jaarannaa waltajjii muslimaa mudhii tee hidhadhu galgalaaf ganama farri wallaalummaa asirraa raabsamaa ayyootan qaqqaaliin asif barbaadama rabbi sinaa diduu gufuu fi hiyyumaa. Nimaa majlisaatiin dubbachuu barbaada bahaara beekumsaa kuusaa adda addaa barnoota shari'aa fannisaa hundaa aqiidaa fi siraa fiqii fi tawhiidaa if keessa barsiisaa wahii addaan qoodaa barnoota haa ta'uu hayyoon nama hundaa. Yaa barattoota keenya miina dhageeffadha dhaamsa hafuun taaneen isinit dhaammadha wanni booda nu aanse beekumsa dhabuudha barnoota diinii fi idilee baradha yoo san beekamtanii taatan dorgomuudha karoora baafachuun jireenya mo'adha. Barnoonni khaliqaa waan lama barsiisa akkaataa makhluuqaa nama agarsiisa nama waa baratee hojiisa beeksisa baratee bahamee nama agarsiisa nama diin hin beekne dukkana jiruunsa.